إيه. أحمد علي أسجلت برئيسنا دي فما ورد كومنتي ده ورنين كده دندان تبلك وسجلت برئيسنا اوكي كومنتي جلت برسنا جايز إيه لا نمو مدن دور راسني قال لقمة مش أوتاني بروفايل سنتين لا والله بريد دو تاني سني قال osoo lubbuu isiidhaa takkitti taate akka feete taate jiraachuu ni dandeessi. Dhiyoo tana akka carraadhaa ta'ee zamaanoo addunyaan tun gaa gammachuu fi gadda qabdii mire. Qabnu gastii gubbaa qofallee يرجع بلو كوميشن أي قالتهم يعني. galatoom zamaanoo fayyadu. Bakka xiqqoon baate guddoo naasentu. آمين Akkasitti gastii gubbaa osoo taphachuu jirru ol baate bakka akkuma jara kaanii qofaltee taphatu deemti jennee mi'a ati yoo yaadne himaa deennee boo'insumaan eegalte sini galee garaan bade akka malee wallahi. Haati yoo akkam takka hagam takka rakkoon itti jabaatte humaatii miti garaan dhale yaadi garaan dhale keessaafu yaa boo ilmootii jeef moggannaa qabaati fudhaatii barsiisaa yeroo jettu hedduu ulfaata si galee. Osoo har'a abbaan irra jiraatee illee rakkoon qabu abbaan manaa isii dhala birahmataa godhuu fi biyya Somaaliyaatti akhiramee jettee ilmoo tana wallahi garaan dhale kuni waa hedduu irratti taate mucoon tun waan biraati illee hin jenne sini galee. Borullee fuula namaa dhaabbachuun fadhuuti waan xiqqoo takka ilmootii ganamaa fi galgala yeroo madarasaa geessu dhungadhee qajeelchuuf biratti argu dalagadhee isatti barsiifadhu hojii xiqqoo takka naa uumaa jette si galee. Guyyaa sanillee namni tokko tokko keessaanillee gargaaruu ture akkaawuntii isittillee yeroo maxxansan akkaawuntiin illee gargaaruu turan ammallee mucoon tun dhiyoo tana hojii manaa kan inni fi qajeelchine mee hojii nati uummachuu barbaaddu waan akkamii waan joorratti itti yaadi jenneeni qajeelchine maaliif jennaan goolii qabaachuu qaba gargaarsi wayii tokko beektaa. Hojiin isiin uummattuun muuxannoon isiin itti qabdu dalagattee ilmoo isiidhaa san itti guddifattu ta'u hojii dhaabbataa ta'e si galee hojii dhaabbataa ta'e adda muramne hojii akkam dalaguu dandeessaa jennee guyyaa san gaafannee turre guyyaa itti aanu gaa namni hin argamne akkasitti zamaanoo dubbisee zamaanollee naa galatu. Naalaan jamaalis anis kumashan erkeetiin jira namoonni erkeetiin jira jaan hedduudha. Akkana maasha Allah jiraadha wallahi. Beellamni har'a dhuftee hojii isiitti maal akka fidattee dhufte zamaanoo maal akka hojjechuu barbaaddu gaa guyyaa itti aanu ni finna jaaniitiin na qilleensa dubbisee asitti nu beellamtee dhufne mee ni gaafannaan gaa isillee waan dalaguu barbaaddu. Beektaa baddoo qiyyaa wanni guddaan nama cabsu rakkoodha malee. Namni waa qabaate borus namaan na gargaara jee nama ijoolleen keessattuu ijoolleen karaa keenyaatan hin qabdu amala akkasii. Hojii amma magaalaa tanatti yoo xiqqoo maallaqa qabaate namni magaalatti waan fadhi dalaga. Ni dalagattii bar duraan. Akkas jettee bar. Ni dalagatti wallahi anu dalagaa inni ishii beekaa barru nu asitti dhaluma tana dhufte anu yoon dhufte hundi jeeni karaa kana gubbarra warra jiru kana garii kaasnaa ni bakka dalagaanis ni baddee amma gannaa. Bakka akkastii duraan dhibbata akkas lamas giseen harkadhe walirra kaadhete kan karaa kafalee kaa mucaa mana qaraatii irraa kafalaa jettee yataamaa kana guddistee nama kana gargaaruun hedduu murteessaadha maaliif nama tokko dalaga irratti jajjabeessinee waan hanga humna ishii mana tokko kareeffattee buna ishii gurguratte ilmoo ishiitiifillee haati ni taate haati silaa ilmoodhaaf jiraatti tarumata akka silaa akkana goonee gargaarre wallaahi nama haalaan gargaaramuu qabu keessaa tokkoffaarratti nama gargaaramuu qabu. Wallahi rakkoon intala tanaa hedduu rakkoo hamtuudha. Nama gartee umrii malee rakkoon cabsiti. Egaa rakkoon tun umrii wayii filattiire. Umrii wayii bakka gisee siin jiru rakkinni kuni bifa si jijjiira wallahi bifa si jijjiira rakkoon si kuffisa. Rakkoo keessatti immoo nuti wal bira dhaabbannee abshir jennee rabbumaa jecha wal jajjabeessinee waan qabnu rabbiif jecha nama tokko jijjiiruun beeka nama hedduu jijjiirudha. Namni isaa rakkatee kufee keessatti harka wal qabannee gisee wal kaafne namni kun waan rakkoo beekuuf boru nama hedduu baasa. An akkasitti naman si galee namni rakkoon agariin hin jiru namni beelan agariin hin jiru. Sa'a kanaatan namoonni hamtuun maali beektaa kiraa manaafa. Hamtuun sana. Ni dhibamta. Beela obsiteeti guyyaa sitti as deemu kana lakkoofta warabbil kaaba. Hundi caalaa sanuu baroonti ulfaatu zamaanoo ilmoon tun rakkoo siin hubattu beektaa waan babbareedaa alatti agarte dhuftee itti iyyiti yeroo san immoo dilan gadda sii dabala sinii galee. Akkas tanafaa jira ammas mal barumsaa barataame waan ijoolleen bakka akkuma ifittuu jiraatu hedduu ulfaatanii beektaa. Kanaaf bileetii ta'in namni gargaaruuf feetan
اسمي لكوسة كتو كذا نمني نوبل شو دندي سنة كاونتي شرت ربي قدو سني أغنو namni rakkan hin jiru ikru waa takka yaaddeeni please obboleeyyan keessa cinaa jiranii ilmoota itti bakka geessu rabbi siif haa godhu maa yaadin abshirati. Namoonni obboleettii teenya tana nuuf gargaartan qoftiin hundaami. Namni obboleettii teenya tana nuuf gargaartan lakkoofsa takka tuqaa oggoo seenuu barbaaddan please. Hayyee feergee akkaawuntii ishee kasaan isii erga feeruusaati. Galatoom rabbi guddoo si haa kennu. Yaadallee yoo qabaattan obboleettii teenya tana jajjabeessuuf because namni namaan bareeda beeta. Waan qabu qofaaf osoo hin ta'in namni kana nama gargaaruuf waan rakkoo beekuuf. Rakkoon biqiltoota tanaa rakkoo dhugaati. Warra bilkaaba sa'a takka ulaa as dhuftee mana kiyyaatti na booji. Kas jettee. Bakka waan mana barumsaa mucaa hin yaadiniin jeena. Waan hin dhabu dhabee barumsa mucaa irraa kafalee kiraa kasan sinirraan kafalaan jeena. Hin dadhabu kana waan qabnu wajjin yaannaa daabboo doktaneetiin jee warra bilkaaba kun akkanuma jeenaa sirra jirti. Osoon qabaadhee waan takka hojii takka uumeef garuu natti tola. Amma akkana dabree anamma qofaa miti. Dabree saa ishii rakkatetti sin gargaara. Saa barbaaddetti saa raashina isiniif hin bitaan jee. Anis hamileedhaa beek. Qabaadhee osoo hin tahin yoon waanin ifii wanni ijoo kana bakka qosadhee bakka hanga nama kana jiraachisuun qabaa jeeti. Bakka wallaahi rabbil kaabaa qabaadheetiin. Immoo waan qabnu wajjin nyaannaa maaliif wajjii dijan xiqqeessan? Maaliif bashannana kiyyan dhiise? Akkasitti firra murteesse. Akkana. Anama beeta wallahi rakkina micoota naatiitu rakkoo dhugaati waan ishee agareef malee awwa rabbil kaabaa bakka gargaarsaa takka dhaabbachuun fadhuun. Waa'ee gargaarsaa keessallee seenuun fadhuun. Garuu rakkoon micoota naa intala dubartiiti rakkoo sirriiti. Arrumaan tanaallee kafanan akka qabame piliis obboleeyyan kiyya. Rabbuma jecha intala tana gargaara. Please, lakkoofsa takka tuqame waan gargaaruuf feetanii hojii asirratti nutulleen hamilee nutti ta'a. Gasticha godhimee zuma warroota lakkoofsa tokko barreessuufaa jira. Warra gargaaruuf hodhu. Yaa mee xiqqoo turaadhaa har'aa kaastuu zame akkaawuntii sidhaa bakka profaayilaa kanaa keessu deeka 10,015 jechuun akkaawuntii beektaa akkaawuntii amma ishii asirratti gisee itti afaan itti himne qabachuu irra wayya. Warroota gastii seenuu carraan harkannifaatu amma warra reefuun tana achuma gubbara suuraa harkee ergeefaa jira beektaa. Warra keessaniif yoo carraa kan hin jeete. Nama keenya obboleettii keenya kana gargaaru jirra. Warri akkaawuntii jechaa jiru akkaawuntii ishiidhaa kana footoo irraa kaafadha. Ishii bal'isi. Ishii guddisi. Baddoo bara akkaawuntii ka koomantii jalatti katabaniif wanni godhan kanaan waarniingii. As jalatti piliis warra as jala jirtan waarniingii kana waan ta'eef as jalatti hin barreessina. Footoo kaafadhaaf irraa namoonni gargaaruu feetan. Warra haarawaa amma dhufuuf jiran ofii maajaanii obboleettii teenya ikruu tana abbaa manaa isiidhaa Somaaliyaatti irraa. Ikruu cufii viidiyoo footoo. Xiqqoo kophaa guddisuu jirti isinii galee. Rakkatteetuma irra fuula namaa dhaabbattee ilmoo tana waan itti guddifadhuun hojii xiqqoo takka itti uummadhuun na gargaara ittee fuula obboleeyyan keessanii dhaabbatu jirti. Nama haguma dandeessanii waan rabbi isinii laaffise isinii galee haguma dandeessanii bira dhaabbadhaa. Maqaan Ikraam jedha. Ikraam maalini yeroo seene nu himii jira. Ibirri ni qabdi ishii. Yeroo maalini seene himaa deemii. Ayya. Ibirri ni qabda ikru. Ni qabdi ikru. Ibirri illee ni qabdi yaa. Lakkoo isaan jira ibirri. Ibirri irratti illee gargaaruu dandeessan. Maashaallah obboleessa keenya maamman namoon doolaara 100 takka.
قالتهم بليزر. نباتو من ما يدو قالتهم يقولوا تفضل. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. Dhiifa magaa gargaarsaa heddummaa teessoo amma wanni goona jechuun wanni haani wajji boruun sirratti ergaa so'aatummaan dabarsiifii zame jara kadheen gaddaa sanii wajjini اوكي. jara yataamanaan jette sanni jiraami. So waliin godhee ergaa walumaaniin ergaa fi boruun ergaa fi inshallah nu bira amma alhadaa. So borun ergaa fi wanni moobaayilaan erguu danda'u hawaalaan deemee ergaaf waan ta'eef inshallah akkasiin godha akkuma godha wayii akkasuma ta'aaf jeetii yaada. Kanaaf namuu haa gargaaru gaa'ii jabaadha waan hojii bareedaatti jirtanii sa'a namuu osuma tattaphatu jidduun gartee waan gaariillee waan rabbiillee irraanfatuun qabu akkanuma deemuu qaba. Inshallah rabbi haafteellee haa guutuuf. maashaallah galatoomii maamana maqii gargaarsa nu bira dhaabbata. Nutis wallahi rakkoo micoota naatu rakkoo jedhu malee ani yeroo iddullee waa'ee gargaarsaa kanallee iddoo akkasitti wanni hin jiru garuu rakkoon ishii rakkoo sirriiti rakkoo dhugaati. Micoontu wallahi hedduu nama cabe nama rakkoodhaan cabe nama keenya nama kanammoo gargaarree dubartii akka gahu jarra goonee yataamaa qabdii ilmoo yataamaa guddifti hojii takka humnee fi haada lagattu rakkoon tun bakka hedduu nama dhaabdi. Akkas. Malee obboleettiin teenya tuni osoo bar qaamaan dhufte ani ishii qaamaan dhufte qaamaan agaree akkasitti wallahi hedduu garaana nyaatti obboleettii tiyya namee yoo dandeessan guma qabdaniin akka obboleessa keenya namoo kanatti ikraam dubbadhu. Safiyaatis riskiyaatiif irraa quban qabne rabbi sitti haa kennu. Waan yatiimni qabu harkadduun siinjaa waan siinjaa hin qabu rabbiin addunyaa fi akhiraa jireenya kee keessatti si haa gammachiisu. Warra shilingii waan hin tuffanne hundi keessan obboleeyyan kiyya. Amiin amiin. Rakkoon an argee kana rabbi siin agarsiisanii jireenya keessaniif keessatti rabbiin isin haa gammachiisu. Wallaahi obboleeyyan kiyya naaf jiraadha. Abdiin yakkaan hin jiraadhu nu gootan yakkaan ilmootan daandii irratti narraan ba'anii naa ol deebistanii rabbiin addunyaa fi akhiratti isin haa milkeessu. Galatooma. Obboleeyyan kiyyamee namni biraa obboleettii teenya ta'an nu gargaaru feeta. Ikiruu maalleen isirra seenee ni jiraa? Seenni jira okko lama irra seene. Okay, meeqa meeqa? Qo'een ilaala. Kuma shanii fi kuma takka. Okay. Mee namni biraa obboleeyyan? Faiza, thank you so much. Wallahi galatoomii hedduu ulfaadhu. Obboleettii teenya Faiza illeen bakka xiqqoon irraa baate wallahi guddoo naa seentii fi ji'arraa doolaara 550 ergaaf jettee piroomis seentee jirti. Awwa rabbi haa ta'uuf. Rabbi haa muraada ishee haa guutuuf. Rakkoon si Faiza wallahi. Thank you. Rakkoodhaa wajji waliin argin fuula namaa rabbiin sin dhaabin rabbi si haa milkeessu obboleettii. Maashaallah. Inshallah wallahi. Galatoomii jiin. Galatoomii wallahi. جزاك ربي جنة حقول فايزة قالت من الفرد والله. إيه والله إذا ما قلت تمجون تندلقاتك أصلا بالنيفي. إيه. بتامات نجراد فايزة يدو قالتهم. ربي هاتوف. نمني برامي نمني بريتين ينو غرغارو فيتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ulfaadha galatoo maasaa illee isinitti hin dheeressu. Namni rabbi isinii laaffise karaatti waan karaa deemaa jiruuf natti toluu didee akkaawuntii isii keessaa naa ergaati 10,000 galchaa fi boro'ani. ما شاء ما شاء الله. الله. اتفضل اتفضل. Akkati keessaa naa barreessaa dana. اوكي. ربي سيعطوه قلتوا بدو في سامبرتي كابتا ايه سيفين الرئيس. طيب فولو كيف لكن أنا كم بس؟ فولو باك نقولي. فولو نادي. Okey, abshir. Zamme, وي baay'een si qaba jabaa kiyya ishee. ثانك يو بريدا هي Ulfaadhu. قلتوا As badoo naa deebisiiti borrisiiti nurratti ergamoo nasiibuma godha. اوكي ركون كابو انا رتي زمان ولد شركة سنتا. فولو نادي Kama isin اكونت. risiiti isin erga ganama biiznillaahi. ثانك يو عليه قلتوا تفضل. تفضل. ثانك يو خبجم ربي القدوس يا خلنا أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إكرام فولو سيقوليتين جرا فولو خيانا دي بسي أو ربي فولانا ما سندابين إن شاء الله أنا صبريت ما تيجي والله ما كنت أبغى دابين ابشر فايزة ابشر. ابشر. وربنا بيخوان الماخية جون الماخية جون الماخية دوران لباشن تما كفولانا ما دابين دلقا أركت شباتي أنا سيجر قارب بريتي دي ابشر فايزة قالت والله يدول فادت. بعدي جرت رانا سيركا فولو هي نادي بس نمبر غيز زافنا يرك نمبر غيا سيفين يرك إن شاء الله وان ربنا بيخو every month أنا سيجر قارب فولو دي بيسي فايكرو. جزاكم الله خير الكرو تاني هدو قالتهم والله. فايزة معلقة سندرن أبدي أدنى تورتيت بقى أنا ما كان قبو جن بريتي أنا ركضة ناف كرتومي بريتي دي ناف تراد naaf jiraadhu buleetitii waan biraa waan takkaan isin jiru qabu fuulli namaa ni beektan hangatti namatti ulfaatu rakkuma narra hammaattee ilmoon tun gabbaatee oltiin ija keessa na laatti sanumaa dara na gabbaase malee waa fuula nama qiyya dira kana dura na dhaabbadhu naaf jiraadhu buleetitii obboleeyyan kiyya hundi osoo hin tuffatiin waan qabdan na gargaartan hundi rabbiin jannataan isin haa gammachiisu jireenya keessan keessa rakkoodhaan waliin argine hanga jiraattan gammadaa jiraadha waan biraa miti harka namaa eeggachuun fedhu dalaguma xiqqoo takka bakka waanumaan wanni kun waan kiyya jee ilmoo xiyya jee keessa laalaa mana barumsaa geeffadheetti dalagaan sun xiyya jee dalagadhu na gargaaraa buleeyyan kiyya nama ilaammaatina ayisuunaan jeen jiru buleeyyan kiyya hundi ابشر keessan ابشر. أبشر بوين كرو تاني واتكلا وبلجين خيتي تخرجنا خيمة جرتو وما عملت لما نركز ليجرو خيساس نمو دبر بيتها فايز أسمانو أكاونت خي برايفت لا يتجراني أنا فولو كدون دندني أنا برني بريساب جيتن أكاونت إنشي برايفت رجلا يا يا كنت في برايفت راين شاسالي
اقرأ خيسان هدور خيسان نمبر خينا خاي بليز أنا سيفنكم baay'ee bara firraa deebisu jira fooloo sii deebiseen deebisaa jira firra. أوكي أكاونت غير ilma namaa ta'e kan rakkanne hin jiru laaliku si galee addunyaa tana qaba har'a gammachuu boru gadda si galee ilmoota keessatti fayyaanuu lubbuu si jiraachisuun waan guddaadha. Rakkina har'a jiru kana ammoo boroo akka seenatti haasoftan siif ilmoon ta'e illee teessanii ilmoon ta'e bakka qalbii come on please Galee. my sister waa takka jedhuun boroo. wanni irra jirta raha natti hirkime please maaliif gizee obboleettii tana gargaaru feetan akkaantii qofa natti hirkii osoo hin ta'in akka obboleettii teenya faayidaa kanatti hamilee itti gootanii siif jiranu abdiidha namni kun erga rabbiitti namni abdiin nama jiraachisa. Kanaaf abdii wal godhuun wallahi ani biifuu miira ajaa'ibaa keessan galu. Zamaanoo keenya mucaa kiyya amaanaa sillaatu sun akka ijaalalan irraa gadi ilaalle atis akka dandeettiitti qabaattaa sun narra wayyaadha mucaa kiyya kan amaanaa bakka inni jeeqasitti dhaamee fi humna xiyyaa ol taate akkuma namatti namlee fi kudhee mana barumsaa galmeessi malee qabaadhee waan ofirraa kafalu qabaadhee galmeessi qalbii xiyyaa jabeessu. Ni hubatu yoo harooroon hammaatti malee garaan dhalate barsee ilmoo akkamitti wanni jiru. Hin Yusuf Abshir hin booyin. Wanti akkaawuntii isiin ergaa keessan zamaanu. Obbolo baddo akkaawuntii ishiidhaan ni qabdaa? Hin qaba. Ergiif. Abshir booyin. Kuma jaana ni dabarsa. Qalatame buleessa kiyya qaale. Faaduu maal liyaa hin galatu. Booyin akkanatti. Jajjabaan ni dabarti. Wanni takka tan dabarre hin jirtu tanaa miti tanarramtullee ni dabarti. Ni dhuftis ni dabartis. Abshir. Thank you obbolo. Jazakallah qalatame buleessa keenya. Keessan sittin ergaa zamme. Ayyeeri sita gizee ergite natti ergita inshallah. Naa ergaa barreessa keessan. Taatee. Qalatame nama namni beektaa waan rakkoo beekuuf nama gargaara. Namni ilmoo eetamaa qabu faan akkamitti akka namni jira hedduu ulfaata. Dubartii gizee taatee abbaa manaa dhabdee ammas ishiin ijoollee dhalleedha. Duraan namni gizee daleetu wallahi 203 harkadhullee agabeetiin biraa ol kaayee akkasitti kiras kafallee mucaa kanas barsiisa jechuudha. Onni jettee amma dalagaan sanis ni dhabamtii namni yoo waan takka hin qabaanne hin jabaatiin ni qofa wal gargaaruun hedduu bareedaadha. Salaamu alaikum jamee. Wa alaikum salaam. Inni ammoo beesu maqaan isaa eenyu zamanoo? Muhammad